Tole daawwattoonni baadiyyaatu gara viidiyoo kanaatti baga nagaan dhuftanii viidiyoo kana keessatti immoo kan ilaallu sooftiweerii kamuu osoo hin fayyadamin barreeffama Microsoft Word'dhaan jiru tokko akkamitti gara PowerPoint'tti jijjiirra kan jedhu waliin ilaalla. Kana wajjin sooftiweerii kamuu osoo hin fayyadamin kallattumaan Word'irraa gara PowerPoint'tti akkamitti jijjiirra kan jedhu ilaallaa jechaadha. Mee haaraa warri taatan asumaan subscribe gochaa akka nu faana turtan abdii qabna. Warri immoo kana dura subscribe gootanii turtan share, like, comment gochuun dagatina. Mee like isaallee jabeessaa. Kanaaf dokumentii Word'dhaan barraa'e yookaan immoo barreeffama Microsoft Word'dhaan barraa'e hin qaba. Fakkeenyaaf nama isa kanan qaba. So isa kanan gara PowerPoint jijjiiraa jechaadha. Asirratti wanti hubachuu qabdan inni Word'dhaan barreessitan kun gubbaa kanatti heading 1, heading 2, heading 3, heading 4 jedhanii warroonni ta'anii jiru. Isaan sun jiraachuu isaa hubachuu qabdu. Sana booda gara PowerPoint'tti gaafa ergamu kamtu mata duree ta'a, kamtu contentii ta'a, kamtu immoo contentii jalatti listii fa'a yoo barbaachise ta'a kan jedhu addaan baafachuu qabna. Fakkeenyaaf inni kun mata dureedha. Achittis mata duree akka ta'u yoo barbaaddani erga select gootanii booda heading 1 irra keessuu jechuudha. Kan biraa immoo wanni isin yaadachiisuu barbaadu dokumentiin isin gara PowerPoint'tti jijjiiruu deemtan kun ni bada isin jalaa waan ta'eef koppii isaa bakka biraa kaawwachuu qabdu. Fakkeenyaaf isa kana ni baballeessina akka ta'e goggoona waan ta'eef koppii isaa gara biraa kaa'attanii yookaan immoo oriijinaala bakkuma sanii dhiistanii isaan gara PowerPoint'tti jijjiiruuf deemtan kana gara biraatti koppii godhattanii qabachuu qabdu jechuudha. So erga sangootanii booda kan amma mata dureedhaa select ergan godhee booda heading 1 irra kaa'een jira. Kanas akka tasaa kunis mata dureedhaa. Heading 1 irra keenya. Inni kunis mata dureedhaa. Heading 1 irra keenya. Sana booda inni kun contentii isa mata dureetti aanee jirudha. So amalli isaanii wal fakkaata. Fakkeenyaaf amalli inni kanaa fi kan isa kanaa wal fakkaatu. Sababni isaa inni kun as jalatti listi ta'ee jira. Kana jalatti listi ta'eera waan ta'eef amalli isaanii kanaa wal fakkaatanii jechuudha. So kan wal fakkaatu erga select goonee booda heading 2 irra keenya. Akkasitti badaa deema waan ta'eef dokumentii oriijinaala gara biraatti qabadhaa kanan jedheef sanaa fi so inni kun immoo listii waan san jala waan ta'eef listii sana qofa kophaatti select goonaa kanaan ittiin daballu. Sababni isaa amalli kanaa fi amalli isa kanaa garagara waan ta'eef so isa kana immoo heading 3 irra keenya. Warri heading 3 irra keenya kun gara PowerPoint illee gaafa deemanii listii ta'uu jechuudha. Ammas inni kun amala biraa qaba heading 2 irra keenya. Inni kun immoo mata dureedha. Heading 1 irra keenya. Isa kana immoo heading 2 irra keenya. Amma isa jalatti listiidha waan ta'eef warri kun immoo select erga goone booda heading 3 irra keenya. Listii kana jala listiin biraa hoo jiraate hoo heading 4 irra keenya jechaadha. So haaluma kanaan fakkeenyaaf kana heading 1 kanallee heading 2 isa kana immoo heading 1 isa kana immoo heading 2 kun immoo listii biraati waan ta'eef heading 3 sana booda isa kana immoo heading 2 amma kunis mata dureedha heading 1 akka kanatti deemnaa jechaadha. Akka tasaa immoo imeejii qabdu haa jennu. Imeejiin directly yookaan kallattumaan gara PowerPoint'tti jijjiiramu. Sanaaf yeroo PowerPoint keenya edit godhannu irra deebinee edit goona bakka tokkotti baduu mala waan ta'eef yeroo edit goonu copy paste goona jechaadha. Copy godhannee garasitti fudhanna. Teebilii fi imeejiin hin deeman wanni beekuu qabdan kan biraa jechaadha. As biratti ilaala amma inni kun heading 2 irra keenya jira. Kun immoo listii achi jala jiru waan ta'eef heading 3 irra keenya. Listii kana jala immoo listiin biraa jira. Heading 4 irra keenya jechaadha. Heading 4 irra keenya kana immoo listii kana heading 3 as jala listiin biraa jira waan ta'eef heading 4 irra keenya jechuudha. So haaluma kanaan ergatti fufnee dokumentii keenya xumurreen booda gara PowerPoint'tti akkamitti jijjiirra kan jedhu waliin ilaalla. So xumureen jira jechaadha. Nama dokumentii gara heading hundaatti jijjiiree xumureen jira. Sana booda wanni isin gootan iddoo kana dhuftu. As biratti quick access toolbar warra jedhamantu jiru. Isaan kanarratti wanna add goonutu jira. Fuuldura kanatti xiyyi takka jirti. Yoo ni mul'atti ta'e xiyyi kanarratti click goona. Sana booda more command ka jedhu irratti click goona. Sana booda word option ka jedhu kun nu dhufa jechuudha. Windoon akkana
as biratti choose commands from ka jedhu jira. So popular command qofa as biratti beera ka yeroo baay'ee irra deddeebinee fayyadamnu warra beekamaa ta'anii garuu isa kana maal goona all command ka jedhu irra goona. Sana booda xiqqoo gadi buutaniiti sort ta'eera waan ta'eef qubeedhanii SC bira dhuftu jechuudha naannoo kana yookaan immoo tartiiba SC irraa warra ka'an. Sana booda send to PowerPoint ka jedhu barbaaddu jechuudha as biratti iddoo kana jirti ginoo. Send to Microsoft PowerPoint. Sana booda ishii kana garamitti argoona gara quick access toolbar kanatti argoona jechuudha gara kanatti akka dhuftu. So erga irratti click gootanii booda add jettuun. Sana booda gara na dabartee jechuudha. So as bira dhuftaniiti okay kan jedhu jira okay kana tuqtu sana booda as biratti dhufti jechuudha. Send to Microsoft PowerPoint ka jedhutti dhufti. Sana booda akkuma jijjiirtanii xumurtaniin haala kanaan gara natti dhuftanii booda iddoo kana click gootu jechuudha. Yookaan immoo send to PowerPoint ka jedhu. Sanaaf gara PowerPoint ergee jira jechaadha haala kana. Fakkeenyaaf warra heading waan irra keenye madureedha waan taariif maduree godha ofuma isaati. Chapter 2 fakkeenya madureedha. Ittaana kan jirudha madureedha. Garuu of danda'een jiru waan ta'eef isa kana maal gootu yeroo editingii kana asii select gootanii cut gootaniiti gara kana fidattanii as biratti gadi buudhaan paste gootu jechuudha. Paste haala kanaan. Sana booda hunduma isaas keessa kan jiru kana select gootanii size isaa xiqqeessuu ni dandeessu akkasii ta'utti. As jala immoo wanni jiru heading 2 irra warri keenya sun as bira dhufan. So maal goona isa kanas asii kaafnee yookaan cut gooneeti gara kana fidannaa jechaadha. Fakkeenyaaf as biratti paste goona. Isma heduree xiqqaadha waan ta'eef achi jalatti warra immoo achi jala jiran ilaala. Amma fakkeenyaaf isaan kana heading 2 irra keenya yoo san as biratti immoo warra jiran heading 3 irra keenya. So inni kuni yookaan immoo listiin kuni kana jala jiraachuusaa nutti agarsiisaa jechaadha. Mala salphaadhaan software osoo hin fayyadamin haala kanaan gara sanatti fidachuu ni dandeenya jechuudha. Kanas akkasumatti cut gochuudhaan gara kanatti fidannaa jechuudha. So gadi buunaa haala kanaan gara natti fidannaa akka nu barbaachisutti editing isaa sirreeffachuu ni dandeenya. Design isaa itti galfachuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf design tokkotti galchanii agarsiisaa. Fakkeenyaaf isa kana yeroo galchine baay'ee bareedaa deema jechuudha. So haala kanaan edit godhachuu dandeessan. Image immoo iddoo isin barbaachisetti haala asirra jiru kanaan bakka galuu qabutti wal bira ilaalaa dokumentii keessan isa sirrii fi kana PowerPoint itti argamu wal bira ilaalaa as biratti fidanii paste gochuudhaan haala kanaan sirreeffachuu ni dandeessanii jechuudha. So bakka barbaachisutti galchitu jechuudha. Teebiliinis akkasumatti gala waan ta'eef haala kanaan gara PowerPoint jijjiiruu dandeenya. PowerPoint keessa san booda edit gochuun baay'ee salphaadha. Waan daawwattaniif galatooma ni gargaara warri jettanii yaaddan viidiyoo kana hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina. Gaafii yoo qabaattan immoo koomentii jala nuu kaa'aa. Viidiyoo biraatiin wal agarra.